kabajamtoota keenya harka fuunee bakkuma jirtanitti nageenyi keenya simbiraa akka qabu jecha amma keessatti argamnu eessatti argamna makiinaa keessatti argamna kanaaf kana biratti argitan immoo mee ubbarsiis maqaa kee sagalee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musaida. Okay. Kanaafuu gurratti isin qalaa isin jecha asmaan obboleessa kiyya asmaa wal baraa isin jedha turtii waggaa baay'ee dheeraa booda baay'ee garuu hanga ta'e hin beekne gamsa kanaafuu turtii waggaa dheeraa booda wal agarre chaarjaa dhufee asii karaa chaarjatiin na fuudhee karaa magaalaa isaaniitti naan deemaa jira magaalaa isaanii immoo wajjumaan daawwanna akkasii kanaaf amma dubbachuun sitti qoonii ulfaata waan ta'eef booduma gadi buuneetiin haasofna turtiin keessan nu wajjin haa jiraatu kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya dhiyoottanas jechuudha dubriiwwan koo maree isin biraan qaqqabeen jira amma immoo obboleessa kiyya harkadheen jira innis immoo maal akka jedhuu fi gammachuu isatti dhagahamee fi jireenya biyya ormaallee immoo waan tokko tokko akka na barsiisu abdiin qaba yaa'u jireenyi biyya ormaa takkama jedhee yaada yoo xiqqoo si afaan gargar ta'ee fi oowwinsi dabalee malee sanumaa garuu karaa jireenyatitti biyyuma kana wayya oowwa wajjin hojju kanaaf mee turtii biyya kanaa keessatti mee turtii biyya kanaa keessatti yaa namni obsa barbaachisaa si jedhe oo obsa qabaatte wanna amaraan argattaalle obsaan booda mara gaabaa oowwi kun garuu nama obsiisa yaa obsitu malee akkamitti keessa dabartare makiinaa keessatti si qabu akka biyya keenyatiin daawwattoota fi kabajamtoota keenya warri biyya kana dhufuuf yaaddanis akkamitti dhuftee karaa kamiin deemte jettanii warri na iraarsaa jettaniillee akka itti dhufe ani dhugaa dubbachuudhaaf du'aa hin dhufe namoota hedduu na bira araraa turanii yeroo baay'ee namoonni hedduun garuu na abaaraa turanii abaarsi isaanii du'aa hin taate na fakkaate amboolee keessatti illee waan gaafanneen illee hin cinqine namoota baay'ee araraa turanii kanaaf warri du'aa tamannaa ni dabarraa jettanii deemtan yaaluu dandeessanii yaaltanillee bakka tokko jechuun yaaltan malee gahuu waan hin dandeenyeef jecha abdii osoo muratiin yaalati obsaatii dhaqaatii yaalaa yoo dandeessanii dabartanii jechuudha keessattuu warri dirree ishee kana useen deemtan immoo bakka olloqquu jedhan takka jira beekte bakka dhoqqoo jedhan takka bakka akkasii sana dur seenee hulluuquu sodaadha maaliifuu yeroo xiqqaa dhara godha waan ta'eef amma immoo boolilleen akkasuma taatee jechuudha rabbiin ni laaffisaa yeroo tokko ni jabeessa kanaaf warri deemuu barbaadan carraa keessa yaalaa malee akkamitti deemte warri jettan anaayyuu akkatti deemeen beeku dhufuu biyya beeka malee akkatti qaxxaamuran beeku nama baay'ee na biraa deemsa waan ta'eef kanaaf achitti ni ulfaataa hundaafuyyuu carraa keessa yaalaa isin jira duuba kanatti illee siistaroonni duuba kana jiranii kanaafuyyuu booda gadi buunee haasofnaa turtiin keessan wajjin haa ta'u imalarra jirra waan ta'eef innis makiinaa qabee jira haalli teennee haasa'uudhaaf waan mijataa hin ta'iniif booda gabbuunee dubbannaa isin jira turtii gaarii
Sida burrate, nuamu garati garabate. Ofiti ko baite siminule nugukure, si arsule nugukure, nuga kanke yadate tanare. Luputi agapin nandani ni siminule, si arsule namtebishi, itamaki jalalan walari. Mukamia sololo kile sirase, wadikotu ya jigaro, rakata sinyate. Mukamia sololo kile sirase, wadikotu ya jigaro, rakata sinyate. Koyadani, 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 koyadani. Dargaggeessa walgaafu fuudhee kaadurba salaani. Halkan kootu guyyaa kootu ani kaawwansa wallaani. Yadamee tole. Egaa maluwaya yesagediya yamanani. Ashamaar kafuune irra deebi'uudhaan baga nagaa taatan isiniin jecha akkuma argitan jechuudha. Isteetii nama argaa jirtan jechuudha. Isteetii guddicha chaarjarraa gara Dubaay keessa qaxxaamureetiin Abudaab geessudha. Turtiin keessan wajjin haa ta'uun immoo affeerraa kiyya baga nagaa taatan isteetii gurguddaa argaa jirtan jechuudha. Karaa baay'isee bareedaa fi nama hawwataa akka ta'e jechuudha. Kanaaf imalli keenya magaalaa Chaarjatirraa Dubaay keessa qaxxaamurree osoo Abudaab hin geenne gara Aliyeenitti ofirraa imalaa jirra. Gamoo baay'ee babbareeda ta'ee fi karaa babbareeda ta'een hawwatamneeti jechuudha akka deemaa jirru. Isinoo daawwachuu hin dagatina. San biratti immoo video keenya like gochuu hin dagatina, subscribe gochuu hin dagatina, comment jettaniiti yaada gaggaarii nu barreessuu hin dagatina. Waan sirreessuu qabu immoo akka sirreessu yaada keessan kaa'uu hin dagatina isiniin jedha. Kanaaf turtiin biraazarii wajjin godhaa jirru baay'ee bareedaadha. Yeroo dheeraa booda walitti dhufne erga wal agarreen booda immoo karaa magaalaa Aleenitti wajjin imalaa jirra. Mee magaalaan Aleenoo maal akkam akka fakkaattu, karaan isaanii hoo akkam akka fakkaatu wajjumaan laalla. Imaaraan asirraan argaa jirtan qal'oon tun immoo Burji Khaliifadha. Isas yeroo dhiyootti dhaqeetiin isiniif mara akkuma argaa jirtan jechuudha. Isteetiin kun baay'ee namatti tola. Karaa baay'ee babbareedaadha. Baay'ee hawwataadha. Hedduu namatti tola. Yeroo takkatti jechuudha makiinaa hedduu keessummeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf Dubaay walumaa gala magaalaan Dubaay biyyi Dubaay hedduu namatti tolti. Imaaraat jechuudha kana fakkaatti. Turtiin keessan wajjin haa ta'uun immoo affeerraa Rabichoo ittulee jawaabuudha gadoodee ba'uufirra otakitti. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya amma karaa guddicha isteetii guddicha Aleen irraa Abudaab ol geessurra jirra. Karaa Aleen garagallee jirra jechuudha. Kan argaa jirtan jechuudha saaraa hedduu namatti toluudha. Baay'ee barahaadha. Ashawaa garaagaraatiin kan guutamedha. Akkuma argitan fixannatiidhaan yookiin saffiidhaan garas imalaa jirra. Magaalaan Aleenoo akkam fakkaatti? Guyyaan isii maal fakkaataa fi galgalli isii maal akka fakkaatu? Kana biraan immoo deemsa karaa dheeraatiin booda immoo dadhabbii baay'eetu namatti dhagama. Biyaansi makiinota manaa fi hanga taaksisiitti jechuudha. Sa'a tokkoo fi hanga daqiiqaa 40 hanga 30 akkana nama imalchiisa. Makiinota gurguddoon immoo sa'a 2 ol akkana nama deemsaa jechuudha. Sa'a 2 fa'aa nama deemsa. Akkuma argaa jirtan gamaa gamanatti kan argaa jirtan immoo baay'ee ashawaa hedduu bareedaadhaan kan guutamedha. Kanaaf akkuma argaa jirtan baay'ee dadhabnee jirra. Hedduu nama dadhabsiisaa karaanii fageenyi isaa baay'ee dheeraadha waan ta'eef biyaansi kiiloomeetira 152 akkana ni ta'a. Akkuma argaa jirtan karaa magaalaatti gad dhiyaataa jirra.
magaalaa Aliyeenitti hoggaa garseen immoo maal akka jiran akkam akka jirtu wajjumaan daawwachaa deemna. Guyyaan isii hoo maal fakkaata? Kana booda hoo affeerraa maaltu nu eeggatallee wajjumaan ilaalla. Osoo hin dadhabnetti jechuudha na wajjin tura. Biyya keessan immoo sirriitti ilaalladha ofirraa waan ta'eedha. Kun akkuma argaa jirtan Aliyeen seennee jirra jechuudha. Baay'ee namatti tola, sirriitti baay'ee miidhagduudha, biyya baay'ee namatti toltuudha. Yoo akka carraa ta'ee immoo haalli naam jetee jedhamu adiiqaa garaagaraa yookiin bakka bashannanaa babbareeda dhaqeetiin isiniif mara. Turtiin keessan nu wajjin ta'uu qaba. Subscribe laayik gochuu hin dagatina. Nu jajjabeessuu hin dagatina. Yaada qabdan immoo karaa koomentiitiin nu barreessuu hin dagatina. Yeroo dhiyootti immoo haala tokko tokko sirreessee koomedii fi diraamota akkuma duraanii nama bashannansiisan qabadhee isiniif dhufa jedheetiin abdiin qaba. Biyyi tun jechuudha biyya jaalalaati, biyya baay'istee hawwatamtuudha, biyya hedduu namatti toltuudha. Ijaarsi manis illee baay'ee babbareedaadha. Magaalaan Aliyeen jechuudha magaalota kanneen adda kan taate immoo haalli ijaarsis illee baay'ee miidhagaa fi biqiltoota garaagaraatiin kan guutamteedha jechuudha. Magaalattii walumaa gala akkana fakkaatti jechuudha. Nafuun dhufaa suutumaa sisiqee karaan fagaatullee sirraa nafuun miqee nan dhufaa ilmi kee nan dhufaa ilmi kee nan dhufaa ilmi kee nan dhufaa ilmi kee erga biyya baay'ee takka gadi teenye gaawoo yaada keetti jira kayyoo kun daganne gaawoo asiif jecha fiigaa bakka garaan keenya gaawoo galuu mirgaan galaa guyyaan galuu geenne gaawoo garuutti dhiyaanne gaawoo mirgaan galuu geenne garuutti dhiyaanne gaawoo mirgaan galuu geenne akka taanu dhabnee biyya baane biyya namaa keessa faffaca'e tulee jawaabuudha gadoodee ba'uufirra otakkiti biyya namaaf gabra taane akka taanu dhabnee akka taane biyya teena dhabnee biyya baane biyya namaa keessa faffaca'e biyya namaaf gabra taane akka taanu dhabnee akka taane biyya teena dhabnee biyya baane biyya namaa keessa faffaca'e. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtan jechuudha. Affeerraa baay'ee bareedaa ta'e booda jechuudha. Biraazar Yusuf waliin argin turtii waggaa dheeraa booda walitti deebinee wal arginee affeerraa bareedaa booda baanetiin karaa imalaatitti jira. Ammas magaalama keessa ofirraa imalaa jira. Kanaaf ijaarsi magaalattii baay'istee bareedduudha. Hedduu namatti tolti. Hedduu nama boonsiti. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya karaa galgala hoo maal akka fakkaatus wajjumaan laalla. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'uun immoo affeerraa kennaa. Kanaaf like subscribe gochuu hin dagatina. Yaada qabdan garuu karaa koomentii jalaatiin naaf barreessaa isiniin jalaatiin jaaladha. Gara galgala hoo maal akka fakkaatu wajjumaan ilaallaa. Baay'ee turtii gaarii. Karabichoo tulee jawaabuudha gadoodee ba'uufirra otakkiti. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma waadaa isiniif galee jechuudha. Guyyaallee isin agarsiisee jira. Guyyaan maal akka fakkaatuu fi amma galgala jechuudha. Akkuma amboo gara galgala jedhan biyyi Dubaay Aliyeen jechuudha gara galgala akkasiin fakkaatti kun akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Baay'istee namatti tolti, baay'ee bareedduudha. Biyya jaalalaa, biyya hawwatamtuudha. Akkana kan warreen Aliyeen jirtan bakka bareeda jiraataa jirtu, qilleensa bareedaadha. Guyyaa guyyaa oo malee galgala qilleensi isaa hedduu namatti tola, hedduu mijataadha. Kanaaf subscribe share like gochuu hin dagatina isin jaaladha. Oromoota koo warreen biyya namaa keessatti faffacaatanii jiraatan rabbiin bakka isin jirtanis isin biraa haa jiraatu. Waa'ee yaaddanii biyya kana dhuftaniif hunda rabbiin immoo yaada muraada keessan isiniif buutee gara biyya abbaa keessanii isin haa galchuu isiniin jedha. Biyya teenyas biyya nagaa haa taasisu. Isinis bakka jirtanitti warri rakkoo keessa jirtanis rabbiin rakkoo keessaa isin haa baasu. Warra mana hidhaa jirtanis mana hidhaa keessaa rabbiin isin haa baasu jecha jireenya gadadoo fi jireenya gabrummaa keessa warri jiraataa jirtan rabbi gabrummaa keessaa walumaan nu haa baasu. Jaalalaan gammachuudhaan wal nu agarsiisu isiniin jedha. Yeroo dhiyootti immoo viidiyoo bareedaa qabadheetiin dhufa. Viidiyoo baay'isee bareedaa miidhagaa akka ta'ee fi bakka kwaalitiin isaa eeggame biyyi Dubaay walumaa gala United Arab Emirates maal akka fakkaattu magaalota isii isin daawwachiisa. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u isiniin jedha. Isin immoo
ijaan laaluu fi koomentii barreessuu laayik gochuu subscribe gochuu hin dagatinaa malee bakka isin barbaadan hundaa deemee isinii waraabee isin bira qaqqabsiisaa isiniin jedha. Ani jaalli keessan Tulluu yookiin immoo abbaa chaanala Kush 5 Show yookiin Damma Jaalala abbaa chaanala Damma Jaalala ana Firaa'ol jechuudha. Kanaaf isin jaaladha isin kabajaa rabbiin bakka jirtanitti gaaddisa isaa jalatti isin haqa qabu isiniin jecha. Rabbiin immoo nagaa walitti nu haa deebisu gammachuudhaan jaalalaan umrii isin haa dheeressu umrii nu haa dheeressu. Subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha isin jaaladha isin kabajaa. Turtiin keessan bakkuma jirtanitti na wajjin haa ta'u isiniin jedha. Bye.